Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu am jalqaba. Oduu galgala kana isiniif dhiyeessin keessa aangawoota olaanoo TPLF waraan biyyaatiin to'ataman. Balaa ibidda Jimmaatti qasaaraa gamii nam dhaqqabe. Kominti qoranneeni naannoo miliyoona 6 baay'ee mana mukaa kana mana siree adda addaa sadarkaa isaa eeggate qarshii olaanoodhaan gurguraman iddoo biraatti namni dhufee bitatu. Mirga beegii kennameefillee manidhaa akka tursan Dr. Hussein gadhiifama. Manni murtii qarshii 10,000 akka baan jedhee ajajni poolisiin ga'e poolisiin fudhateetumaan hin cadhisee hamma itti gaafatamtoota birallee hin deemne yaalii goonee. Oduu biraalee qabadhee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu waliin tura. Balaa ibiddaa magaala Jimmaa manjireen dhuunfaa keessaa ka'een qabeenyi birrii miliyoona 6 ga'uutu gubatee jedhan. Sababii balaa kanaa maal ka jedhu irratti Zalaalem Taadessaa itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageen magaala Jimmaa obbo Tafarrii Magarsaa gaafate. Har'a ganama sa'aatii 11 kaasee mana nama dhuunfaa tokkotti balaan abiddaa amma jedhamu ka'e odeeffannoo haaluma sana nuu kennameen qaama nageenyaas taanee ittisa balaa abiddaas waamnee gara sana deemnee manni tokko gubatee dhumeera qabeenyi keessa jirus. Kana jechuun garuu amma maatii sanarraa wanti jiru kontaaktii ibsaati waan jedhu kaasu jirri. Yeroo qoxaariin of cufee sagalee dhageenyu baane yeroo baanu gubachuu jalqabeera waan jedhu kaasu. Isa sana immoo qorataa yakkaa naannoo sanatti himtini jedhee ergaa waan jiru kallattiidhaan waardiyyaa manichaatii fi abbaa qabeenyaa manichaas yaada isaanii fuudhee adeemsi jiru. Ka'umsa abiddaa sun kontaaktii ibsaa akkuma isaan jedhamu waan biraati waan jiru qoratamaa jira. Garuu immoo jarri kan kaasaa jiran abbaan qabeenyaa manichaatii fi waardiyyaan manichaa akka balaa kontaaktiin uumee yookiis balaa shiboon elektirikii kontaaktii uumeen akka kaasee dubbatu. Kanaafuu qorataa yakka magaalaa aanaa lammaffaa naannoo sanatti ramadamanii kan magaalaa waliigalaas qabeenya magaalaas dubbicha kan qorataa jiranii fi yeroo ammaa mana biraatti akka hin dabarre qabeenya biraa akka hin barbadeessineef abiddichi dhaamee jira. Ittisa balaa abiddaa konkolaattota bishaan biifan kan ayyar maarafaa yookiis kan buufata xiyyaaraatii fi kan bulchiinsa magaalaa Jimmaa fi akkasumas manni qopheessaa qabuun to'annaa jala oolee jira. Abiddichi qabu balaan kun iddoo biraatti darbee ture gidduu biraatti darbuuf yaalamee ture. Already kan namoota biraa asuun hin balleessin baraaramuu danda'eera humna namaatii fi humnoota konkolaachisoota ittisa balaa abiddaatiin. Balaan abiddaa kun miidhaa akkamii qaqqabsiise qabeenya hagam ta'u ture kan barbadeesse? Qabeenyi barbadaa'e akkaataa filaa Kominti qoranneeni naannoo miliyoona 6 baay'ee mana mukaa kana mana siree adda addaa sadarkaa isaa eeggate qarshii olaanoodhaan gurguraman iddoo biraatti namni dhufee bitatu mana mukaa woodworkii kana baay'ee hojjeta namichi. Hojii adda addaa mana manooraadhaan wal qabatee waan baay'eedha. Naannoo miliyoona 6tti tilmaamama. Qoreen qorataas fila kan ilaallee miliyoona 6tti tilmaamama qabeenyi mana jedhee qabeenya keessa jiru. Bakka daldalaati moo mana jireenyaadha? Manni jireenyaa duubuma isaatti walitti aanee jira. Mana jireenyaa achuma keessa jiraatu gara duubaatiin fuuldura isaatti immoo mana daldalaa woodworkii hojii mukaa baay'ee beekamaadha. Mana mukaatiin beekamaadha. Dhaabbatee biyyoota gamtoomanii sababa waraanii Tigraay deemaa tureen namni hedduun qe'ee isaaniirra buqqa'uuf tajaajilli fayyaa dhabamuun namni hedduun kooronaavaayirasii waliin dabarsuu hin ooluu jedha. Jilam eegee waraanii jalqabee hojjettooti gargaarsaa kanaanichaatti maltee hospitaala hedduun saamamee kaan balleessanii jettee himte. Dhimkanirraa gabaasa haaraa UN baaftee Zalaalamii dhiyeesse. Gabaasa UNHCR naannoo Tigraay ilaalchisee baase weerarri kooronaavaayirasii naannicha keessatti yaaddoo guddaa ta'uu eerama. Gabaasni kaleessa bahee akka agarsiisutti hospitaalotni naannoo Tigraay keessa jiran 40 keessaa 5 qofatu tajaajilaaf banaa ta'ee jira. Maqaleerraa kanaaf hospitaalonni kaan saamamuun kaan ammoo qabeenyi keessa jiru barbadaa'eeraa jedhe gabaasichi. Naannichatti qorannoon COVID-19 ji'a tokko waliif adda citee ture. Buqqaatii 10,000 naannicha keessatti mudateen dabalata sodaa dhukkubni kun akka malee daddarbuu danda'a jedhus ibseera. Itiyoophiyaan Afrikaa keessaa biyyoota vaayirasichi bal'inaan keessatti tamsa'e keessatti eeramti. Namootni 100,000 fi 27,000 vaayirasichaan qabamaniiru. Ragaan namoota haaraa qabamanii torbaniin xiqqaataa deemus qondaalotni fayyaa Itiyoophiyaa naannoo Tigraay irraa ragaa argachaa jiraachuuf dhabuu waan himan akka hin qabnes eereera gabaasni UNHCR. Ammayyuu naannoo baadiyaa fi qarqara magaalota akka Maqalee, Shiraaroo fi Shireetti lolli akka gaggeeffamaa jirus ibseera. Hanqinni deeggarsa namoomaa rakkoo biraa ta'uu kan eere gabaasni
qaamni UN kun kaampii gurguddoon lama baqattootni Eertiraa keessa jiran dhaqqabamuu akka hin dandeenyes eereera. Lola naannoo Tigraayitti deemeen hanga ammaatti namootni meeqa akka ajjeefaman wanti barame hin jiru. Operaashinichi osoo hin gaggeeffamiin dura namootni 100,000 fi 10,000 ta'an naannicha keessa akka turan Komishinarri Komishinii ittisa sodaa balaa biyyaalessaa Itoophiyaa Mitikuu Kaasaa BBC'tti himaniiru. Operaashinichaan booda waan jirus qoratamaa jiraachuu himan. Operaashinii seera kabachiisuu gaggeeffame hordofee kanneen buqqa'an adda baasuuf garee 3 bobbaasnee jirra. Isaan amma qorataa jiru. Yeroo isaan deebi'an namootni meeqa akka buqqa'anii jiran kan adda baasnu ta'a. Duraan ka turan miliyoona 1.8. Isaan keessaa miliyoona 1.1 kataan deeggarsa seeftineetii argatu. 600 deeggarsa guyyaan kan dhiyaatuufidha. Operaashinii kanaan lakkoofsi dabalataa yoo jiraate qorachuuf ejensiiwwan UN fi dhaabbilee miti mootummaa idil addunyaas waan bobba'aniif waliin kan adda baasnee gargaarru ta'a. Lola naannoo Tigraayitti humnoota mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti gaggeeffame baqachuun Sudaan kan galan 66 ga'us UNHCR gabaaseera. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa saniif dhiyeessuuf Itoophiyaan jalqabne. Qondalaan olaanaa TPLF kaduraa Obbo Bahat naga dabalatee aanga'ooti biraalleen waraani biyya to'achuu tajaajila oduu Itoophiyaa gabaas. Obbo Bahatiin tarsiimoo badii TPLF baasuu fi ajjecha suukaneessaa waraana Itoophiyaa irratti akka raawwatuuf hooggansa kennaa turan jechuun raayaan ittisa biyyaa himate. Bahat kabaqdoo hatee qabamee eegdota isaa ajjeefamte TPLF keessatti nam siyaasa maqaa guddaa qabu. Oduu biraatiin ittaantuun afyaa'iman maree bakka bu'oota uummataa Catherine Clark pireezidantiin ittaanaa Mike Penceef miseensoniin kaabinee Trump aangoorra buqqisuu dadhabnaan torbaan dhufuu aangoorra kaasuuf adeemsi eegallaa jette. Eegii deeggartooti isaa koongireesii haleellanii adoo guyyaan isa hin ga'ini hookarra kaasee jechuun aangoorra akka buqqifamuu yaamichi dhiyaate heddate hookarra uumameen lubbuun nam dabree 5. Oduu daldalaatiin Boeing adaab doolarii biliyoon 2.5 kaffaluu jiru waan odeeffannoo diizaayinii xiyyaara 737 Max ogeessitoota eegumsa nagaaf dhoositeef kan keessaa doolariin biliyoon 500 warmaatii 346 kabala kana lubbuu dhabaniif kennamaa jedhama. Gara Afrikaa yoo deebinee Riippaabilik Dimokiraatawaa Koongootti hidhamtooti 24 ka jecha pireezidantii durii Laurent Kabila himatamee gadhiifamte. Warri kun ka gandi 20 man hidhaa ture pireezidant Felix Tshisekedi dhiifama gadhiifaman ajaj. Ilmi Laurent Kabila ka pireezidantummaan isaa dhaalee Joseph Kabilaan jarhan gadhiisuutti gaaf bulchiinsisaa. Dhaggeeffattootni oduu biraatiin Yuunivarsiitii Finfinnee diinii kooleejii barumsaaf qorannaa sirna Muusaa Kataan Dr. Hussein Kaadir man hidhaatii gadhiifam. Dr. Hussein warri jecha Hacaaluu Hundeessaatiin booda qabamee to'annoo jala oolan keessa tokko. Eegisuun magaala Sabbataa Agraafaaf Galaanatti man hidhaa ture. Mani murtii irdi deebiin mirga waabii kennuufillee poolisiin tokkoof hidha tursiisee jedha abukatoon isaa obbo Kaadir Bulloo ka BBC'n dubbisdhiifama. Indura akkuma laga xaahutti yatti dhiyeessinee gadhiisuu didanii turanii booda sanillee poolisiin ajaja fudhatee dhiisuullee deebiillee kennuu dhabeet dhumarratti wanti goone bakkuma inni itti argamu san wanna xiyyannoo dhiyeessinee turre galaani jechaadha. Galaani dhiyeessineet gaafa torbaan darbatan dhiyeessineet poolisiin ajaja fudhateet deebiillee kennuu hin dandeenye abbaan alangaallee deebiin kennane ajajni kennameet gaafa gaafa shaniitti natti fakkaate ka qabame haa ta'u malee amma adda gadhiifamee jira amma na biddanii turan. Malee har'a beellama mana murtii isin qabu maan qabu akkanumatti gadhiifamu. Hin qabnu beellamni fofoodha. Iyyannoo galchitanii turtan kana dura akka bahu murtaa'eefii ture mana murtiitiin. Murtaa'ee sanillee raawwachuu didan poolisiin Oromiyaa raawwachuu didee ajajni mana murtiillee hin didanii irra deemallee ajajamee abdii kutannee wannaadhaaf lama darbe irratti kan ittiin mallatteessanii hambisanii galmee wal qabsiifneet bu'aa isaa eegaan ajajamanni murtii ajajan kennaa uumaa godhee hin danda'u. Eegamanni murtii akka gadhiifamu ajaje hagam turan mana hidhaa? Ji'a oliif deemaara malee yeroo lamaaf eege duraanii ji'a darbe jalqaba natti fakkaatee gaafa furii natti fakkaate ji'a arfaasaa kana beektaati. Gaafa sanii dhal'ee hin falmine ibin bakki isaan jiran hin beekamuu ture maatiin na fidanii dhufee dhal'ee dadicha irratti hin argamne achi gaafa ji'a natti fakkaate manni murtii ajaja hin kenne isaan dhiyaatanii falmaneen booda manni murtii qarshii 10,000 akka baan jedhee ajajni poolisiin ga'e poolisiin fudhateetumaan hin cadhisee
hamma itti gaafatamtoota birallee hin deemne yaalii goonee furmaata dhabnaan irra deebi'eeti mana murtiisitti iyyannoo matan ajajni keessa raawwatamaa hin jiru ka jedhu iyyannoo dhiyeesse. Namni jarri kun bakka kanatti waan jiraniif gaafa 27 guyyaa jiraata siyaasa beeksisuu gaafa 27 beellamni ture. Amma gaaf 5tti qabamee jira. Gaaf kana jara kana qabattanii akka dhiyeessitanii poolisiin amma akka deebiitti akka dhiyeessu lakkiinuu yaboo nu bira kaadhaa daraan nu bira kaa'ee poolisiin jedhan. Yaani immoo kafalmiin ilma namaa qaamni hidhe tokko ilma namaa akka meeshaatitti yaboon kaa'uu hin danda'u. Qaamni seerummaa hin qabu kan jedhu kanaafuu beellama dhufurratti waan deebii keessan qabattanii jaralee qabattanii akka dhiyaatan jedhame. Waan isaan ittiin himataman maal ture? Himanni wayituu hin jiru maaltu himatame boqqollee hidhatanii hidhamanii taa'uudha malee. Barreessaan Oromoo beekamaan Afandii Mutaqqii kitaaba haaraa Booranaaf Bareentuu jedhu maxxansuun dubbisaaf dhiyeesse. Magaal Galoomsatti dhalatee kan guddate barreessaan kitaabilee qorannoo saboota etnoogiraafii Afandiin hojii barreessuu ijoollummaan akka jalqabe hima. Afandiin kan waggaa 11 waan adda addaa barreessuu jalqabee am kitaabota 5 barreessee jira. Kitaabileen isaa afaan Amaaraatiin barreessan. Bizwarqii olaanaa dubbis. Fiildii etnoogiraafii jechuun qorannoo sabaaf sablammootaa jechuudha. San gubbatti bobbaheetiin bu'aalee qorannoo kiyya kitaabota maxxansaa takka immoo weebsaayitii fi gaazexootaa fi barruulee adda addaa irratti babaasaa ture. Amma kitaaba 5ffaa kan etnoogiraafii yookaan immoo aadaa, afaan, seenaa, aartii, muuziqaa fi afoola afaan Oromoo irratti xiyyeeffate kan mata dureen isaa Booranaa Bareentu jedhu maxxansee unootii magaalaa gubbaa jira. Gaafa waggaa 11ffaan barreessuu jalqabee yeroo sanatti barreeffamni takka moolloon jalqaba gaazexaa Addis Zaman gubbatti bara 81 akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuudha. Sana boodas reediyoo Hararfaa gaazexoota adda addaa eega dargiin kufee boodas gaazexoota Finfinnee ba'an adda addaa irratti maqaa kiyyaanis maqaa qalamaatiinis akka dhoksaatti barreessaan ture. Eegan immoo hojiidhaaf magaalaa Harar yookaan immoo Adiree biyyootti godaane bara 2000 takka akka lakkoofsa Habashaatti magaalattiin sun magaalaa seena qabeessaa akkuma namni beeku umriin isii waggaa 1000 takka oli wantoonni ajaa'ibaa kan achi keessatti arge na hawwatee edaa wanni nuti hin beekne hedduu jira jedhee waa'ee magaalaa sanii barreessuu jalqabee jechuudha. Gaazexaa Addis Almaas jedhamu kanuma Hararii san ka'umsa godhadhee babal'isee uummata Oromoo irratti waan akkanaa maaliif hin daleeni jedhee itti seenee kitaaba jalqabaa kan inni maxxanse akka lakkoofsa Habashaatti bara 2004 Harargee kitaaba yoo tokko. San booda kitaaba lammaffaa uummata fannaan uummata Qashtii Diree Dhawaa ka jedhu Oromoota Shawaatii fi Oromoota Walloo irratti illee waan adda addaa qaba. Kitaabonni ati barreessite hundi isaanii afaan Amaaraatiini. Maaliif kitaabicha afaan Amaaraatiin barreessuuf afaan Oromootiin kan barreessite jiru? Mootummoonni jiraatanis dabranis uummanni garuu waliin jiraata. Kanaafuu understand wal godhuu qabanii uummanni akka waliin jibbina walitti hin gaarreeffanne. Waa'ee Oromoo gan barreessu immoo taargeetiin kiyya kan yaadu Oromoota daran Oromoon aadaa isaanii beeka. Taargeetiin kiyya uummata Oromooti beezikali uummata Oromoo kan tahin waa'ee Oromoodha akka baratan akka Oromoon akka isaan dogoggora yaadan san akkan tahin uummata nama jaalatu uummata aadaa boonsaa fi seenaa boonsaa qabu. Ta'u seenaan isaatis kan namni adda addaa mixriqu kan namni adda addaa odeessu otoo hin ta'in kan mataa isaatiif dubbatu akkana fakkaataa jechuu agarsiisuufin. Kitaabni kee amma baastee Booranaaf Bareentuu Booranaan Bareentuu jedhu. Oduu dabalataan poolisii Yuugaandaa filannoo torbaan dhufu irratti nama hookarra kaasee waan dhalateef gaabbaa jedhee seer baase. Poolisiin olaanaan Machino Chola fuula nagaan hin jirre deemuu nam dhowwuuf tumnee sanaan bimnaa jedhee uummata sodaachise. Jidabr kan keessatti duul filannoo tanaa namni hedduun lubbuu dhabee hooggannootaaf mormitooti deeggartooti isaanii hidhaman. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenya jimaataa aganumaa torbaan guutuu nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa qopheessan sagantaa kanaa Zalaalem Taadheessaa ture keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti yoo waaqi jedhe torbaan dhufu saatti akkana walitti deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa. Akkam barnoota Ingilish
Fraser baratuuf baga nagaan dhufte. Ani Diraartuu. Har'a Fiilii fi Jeems waa'ee danqaalee yookiin kanneen xiyyeeffannaa namaa hatan distraction mari'atuuf jiru. Kunneen jireenya keenya guyyuu keessatti wantoota hojjetuu malurraa nu danqanidha. Maaltu akka isaan fidanii fi akka itti balleessuu dandeenyu ni ilaalla. Mata duree kanarratti wayita mari'atamutti gochaawwan gaala'oo ta'an gocha fiduu Brink jedhu